Iyyaasu boriin si deebi'ee dhufa adabadhichitti nama eeggatu. Kutee qabiyyeen na nyaatte. Biyyeen na nyaatte. Viidiyoo ayyuu amma argitanii jirtu natti fakkaata warri argitanii warroonni hin argine immoo deemaa laala ayyuurraa viidiyoo gadhiistee turte iccitii wayi jalaa ol baase jechuudha Iyyaasu birraa. Iyyaasu maal taate mataa sitti sooree akkam sitti joonjee moo maa inni waaqa ammas ta'e akkamii atamitti namni iccitii namatti matu hiriyaan iccitii namatti matu yookaan immoo waa tokko dhoksite iccitiidha hadaraa jette irra deddeebite sitti taasiftu fuutee maxxansi goonaan laxxaf gootettee yuutuub irratti laxxafte. Maal jechuu keeti? Akkamitti namni fuudhee waan iccitiidha hin dubbatin jedhamu fuudhee laxxaf goona nagaa yuutuub irratti laxxafa. Amma akkam waan sanaan galle. Iyyamsiiftee gadhiiftee viidiyoo sana. Jechuun iyyamsiisee kadhateetu gadhiisinitti fakkaata. Kan isaatiif waraabbateetu ayyuu sodaateetu ayyuun beektanii kaballaan nama joonjeessitii mitiire. Hin beektu kaamala ayyuudha jechuudha. Mataa keessa qoffaati bargoota dhugaa rabbii. Na biraa qabdi dhugaa. Na biraa qabda ayyuu na biraa qabda. Maaliif mataa keessa qaagooti bari yerootti namatti walirra ba'uu barbaadu qaagootee gaddeebifte jechuudha. Sodaatee silaa isa ofiisaati yuutuubii isaarratti gadhiifatu isa ofiisaati yuutuubii isaarratti fe'atu jechuudha. Kanayyuu irratti fe'e kadhatee siif waraabe jedhanii mucaa goyoomsee fe'e jechuudha achirratti. Leesh iccitii seensi gaafatte maaliif achi ol baafte? Nagaan daganne salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuula jirtu baga jiraattanii dhiifama wallaahi ariifadheen viidiyoo kana waraabaa jira. Dhokadhe keemaa keessa taa'utti jira. Mana kana yoon beektu ta'e keemaadha manni kuni. Keemaa keessa dhokadhee taa'utti jira. Amma viidiyoo ayyuu argeetan Iyyaasu kana na arsee naan dhufe. Iyyaasu kana sirraan sirbaaf eeggadhu Iyyaasu. Likkisi gasha Iyyaasu adabadhu taa iccitii nama ol hin baasin. Anneen gadda iccitii wabii ol baasee jennaa iccitii maa ol baaftatte natti hiita. Isoo maaf narrabsitanii? Koomentii jalatti ukkeerraan kaaftanii? Koomentii barreessee fi nufe alaalu dhaqee. Indee attamitti namni iccitii dabarseetti mate iccitii isaa fuudhee bal godhe qilleensarra oolcha. Maal jechuu keeti? Ayi miskiina tiyya. Ayyuu sun bargaraamidha jechuudha. Ayyuu argitanii garaana nyaatte subhanallah. Yaa rabbii arrabseen ture arrabsee ammoo arrabseera ayyuu araanaa miti afaantu wannoona ta'e. Ani ayyuun arrabsine afaantu naaf bahee. Ani ayyuu min arrabse boo miskiina mucayyoo. Haadha jaalalaati haa jaallattu bar nama jaallatamu qabu jaallatte. Haa jaallattu wabii dharraan gora malee. Wabiidhaaf garaan na jibbe malee haa jaallattu. Garuu garaana nyaatte Saayidoo duukaan badaa. Paaspoortii naa baasi jettee itti mattee mucaan deemaa jirti kutaa jirti bakka Yamanii. Saayidoo Yamanii deemaa jira zalgii booda Saayidoon hin deema Yamanii. Ani biraan hafu paaspoortii dhossaa naa baasi jette. Ayyuu barree Sumayyaan si cuuqqaatiin taa'ee ratta. Achuma taa'e deebi'ee haa dhufuuti haala mijeeffatee yookaan Sumayyaa qabatee gad haa bu'u. Hin naqin anas hin naqin maal ta'a xalaata kee bira taati. Bare masaanuun xalaata bare hin beektu mos otuu Sumayyaan iyyamsiiftee walii galteedhaan wal fuuchaa jirtanii rakkoon qabu ture bar si cuuqqaati ayyuu. Namni zimmitanyaa kun hin danda'amu dhiisi. Ilaasii akka keetii lafa laftu kana garaa keessaa waan qabne malee namni zim jedhu barra si cuuqqaa hin naqin Yamanii hin naqin paaspoortiin si taa'aaf. Ammati inni zalgii godhatee fuudhee mana si kaayee deemu ati fataa dhibbo. Fataa zanaa deddeemi viidiyoo waraabe deddeemi hiriyoota keejin zanaa fataa hidhi malee maal hojjeta Yamanii hin naqin. Yamaniin biyya dhattaati. Yamaniin biyyatti dhattaa. Akkam waansa. Yamaniin biyya miti bara amma Saayidoon sunu jechuudha. Saayidoonii maal hojjeta Yamanii Finfinnee keessaa mana qabaa. Kan inni hojjetu yuutuubii irraa waayifaan Finfinnee keessan jira. Firiideemiidha akka barbaadetti jiraachaa jira. Sumayyaa fidee mana isaatti gashee ofiisaatti akka barbaade shamara durba kana durba dingiliitu iyyuu jira. Dhani beektanii biyya keessa amma durba dingilii jira kan fayyaa qabdu kan takka dhiiraa wajjin waliin argine babbareedu kana jira. Saayidoon jaallatti Saayidoon akkuma beektanii gaa qemqem jedha. Xilxifinnaa kana qaba bareeda yeroo uffatu akkaataan uffannaa isaati. Kam edha dhiira durbaan jechuudha. Durba ofitti waama. Kanaafuu durba dingiliifuu taa'u hin bahin. Achitti illee ol hin bahin ati. Saayidoo ol hin bahini. Sumayyaa gaddeeffadhuuti abbaa koo. Sumayyaa gaffidiiti. Mana kee keessa kaayitee ati illee akka barbaadde shaanii afur fuudhi shaanii maalii miti. Luka kee dhabda gaafa shan fuute immoo. Afur fuudhiiti. Rakkoon qabu Sumayyaa yoo si ayyaamte ayyuun illee si ayyaamte itti dabaladhu mucaan tokko sin jirti beektaa.
YouTube kanarraan boossi mucaan tokko sin jirti akkuma wabiidhaa tokko bo'aa jirtu tokko Sa'iidoo waatti godhatee wallaale ijoollee shamara keenya waan akkatti maraachuudhaan rabbaa beeku an kana beekuu hin danda'u. Kanaaf amma iccitii ayyuu wabbiin ol baasurraan dubbachuu dhufe. Sila maal ta'uuf maalirratti hundooftee iccitii sana ol baafte? Kan maal ta'uuf? Maaliif namni iccitii namaa yoo namatti mate namni namaan qabu? Maaliin daanqoo garaa keessa deemee sin haadha isinii? Inni garaa keessan keessa maaltu jira? Kan fottoo gootee fuuna naxxee achirratti maxxansite ati yeroo hundaa iccitii ol baafta Iyyaasu. Siifin dhufa ammoo eeggadhu keessaan dhufee dhukkee sirraa kaasa. Iyyaasuun kun na argaa laata? Qoyti Iyyaasuu baarratti piraankiin dalagaa silkii sanaan qabaa kan callisee dhiise malee. Iyyaasu of eeggadhu. Of eeggadhu laa iccitii kenna ol darbaa iccitii kenna harkara of eeggadhu. Ergii iccitii ayyuu ol baasuu ta'e. Ergii iccitii ayyuudhaa dhossuudhi bara ayyuu nan jaalladhaani wabiitti buute malee wabii gante kanaafani jibbee ture malee haadha jaalalaati maa hunduma jaallata baga jaallatte ol adeemtuudha wallaaltuudhaan beektu yaada naannefatteen beektu daa'ima xiqqoo reefuu lafaa ol dhuftu sabiyyiidha waa jireenyaan beektu akkataatti heerumanii bultii qabatanuun beektu kun sabiyyiidha reefuu lafaa dhufti itti muruu hin danda'u yeroo sana gaa aaree ani isheerra guddoodha ani haadhan ta'aa fi mataa keessa gadi qoffaa'uun koo gaariidha bar laha gaariidha mataa keessa gadi qoffaa'uun koo ani waa'ee jireenya nan beeka waa'ee bultii nan beeka waan ta'eef ayyuma akkana gootee cabintalu si haa cabsu waan jedheen maa rakkoo maalii qaba haati maan talama akkana si godha maaltu akkasii urgufa gattaayi eessa laxxantalaan jettu maal haati keessa mana keessa gaafa sin malmal jettanii baatan kanaafuu haadhuma nama dabaaf na dabe malee narrabsin yaanii isayyuu garaa qulqulluu onnee irraa fudhadhe narrabsin nanaari yerootti shan sukkaaran natti qeefir sukkaaran qaba namni fufurdaan kun sukkaara qaba kanaafan lole malee lollee har'ammoo iccitii isaa ol baase mucaan kun Iyyaasuun kun maali gurbaan xaxamaan kun xaxamaa wayitiyyuu haasaan isaa unaan galbarana maaloo ganooftaa Iyyaasu Iyyaasu maaloo ganooftaa ati noo ganoofta yeroo hundaa iccitii namachi ol darbita yeroo hunda siifi gurbaa tokko gurbaa Sumayyaa wajjin haasa'u sana Sumayya gurbaa isaa hara dhaabbadhu gurbicha isaa Amaariffa Oromiffa wal keessa makee haasa'u sanan beektuuni innis iccitii Sa'iidoo achi deemee addeema amma Sa'iidoon inni gad darreessisuuf namatti bitee ture miti gurbicha nan hordofaan komentiin barreessuuf malee ana komentii namaan barreessu tasayyuu komentiin barreessu os dhokadheen dhaggeeffadha dhokadhee waa fuffunaanii dhaggeeffadha malee ani komentii namaan barreessu har'ayyuu barkaanayyuu jalattiin aaree barreesse Iyyaasuu sana na aarse maaloo ganaani maa iccitii fuutee ol darbite ani iccitii kee ol hin darbu Iyyaasu iccitii namaa isa deemte ol baaftu ila of eeggadhu in salphattara of eeggadhu Iyyaasu namni si argee hin jiru iccitii kee kana namni beeku hin jiru Iyyaasu adabadhu Iyyaasu ol hin darbaa adabadhu waan goote sana hin beekta sagalee keellee muree keessaa baasee hin jira ila of eeggadhu Iyyaasu of eeggadhu ila isa amma namatti kakatan kana isa quba akka godhanii namatti raasan kanallee yuutuubiin hin jaallatu beekte kakachaa jirti namatti jedheetu na qabataan malee beekaa Iyyaasuu of eegila isaatii guutaas iccitii isaan fiduu ila baran iccitii Sa'iidoos iccitii ayyuudha iseeyyee warra boolee jettu tuktukira anatu ol darbe hin beektan yeroo manachi ol darbu biyya taate eessaa fidde ayyuu wabiilee anumatu arge bakka inni diraamaa hojjetu sana elaa oliin darbaaf eeggadha ani bar suuraa namaatiin waan nama gochaa ture waan nama hojjechaa ture googilii keessa baafadhaan beektu miti suuraa kee qabataanaan suuraa badeefaa barreeffamaan waa halle suuraa itti gashee googilii irraa waan barbaade achi as saabachuudha waan itti kanaan dura hojjechaa turte of eegi iccitii namaan baasin iccitii namaa eegi Annen gadi dhossee sagalee wabii waraabeennan natti dhufanii tokkichaan Iyyaasuu irraa sirbana waamina dara rabbii Iyyaasuu dubbii balleesse har'a maaloo hin dhufanoo ibbaa gootii viidiyoon goddaan citte Iyyaasuu irraan sirbannaan dhufe dhugaa gubdeetti nan deema baay'ee jedhame dhugaa rabbi nan deema baay'ee nufte magina natti yiisaar Iyyaasuu boriin si deebi'ee dhufa adabadhu iccitii namaa eeggadhu Kote kabiyana yatte biyana